Akkam jirtu daawwattootaa fi hordoftoota Izuu Miidiyaa. Guyyaa har'aan tana oduu ijoo qabannee isiniif dhiyaanne. Oduu ijoo tanaa wajjin turtii gaarii isiniin jenna. Hoogganaan Hizbulaa hooggantoota olaanoo gareewwan hidhattoota Falastiin Hamaasii fi Jihaad Islaamarraa dhufan waliin wal arguun gamtaan isaanii injifannoo dhugaa galmeessuuf maal gochuu akka qabu mari'achuu Hizbulaan torbaan dabreebse. Hidhannoo guddaa kan qabu Hizbulaan erga onkololeessa torbaa waraana Israa'eliif Hamaas jidduu ka'ee booda humnoota Israa'el waliin daangaa Israa'eliif Libanoos irratti guyyaa guyyaan walitti dhukaasaa jiru. Erga waldhabdeen kun jalqabee loltoonni isaa 40 ajjeefamuu hima. Amma Hizbulaan guutuma guututti qophii ta'uu ibse. Garuu dhosaan waan godhaniif qophii akkamii gochuu akka danda'an beekuun rakkisaa. Israa'el yeroo dheeraaf Hizbulaan akkuma Hamaas caala sodaachisaa ta'etti ilaalti turte. Garuu Hizbulaan dhaabbata akkamii? Hizbulaan dhaabbata siyaasaa waraanaa fi hawaasummaa Islaamummaa Shiyaa kan Libanoos keessatti aangoo guddaa qabu. Gargaarsi Iraaniin yeroo Israa'el jalqaba bara 1980 keessa Libanoos qabattee hundeeffame. Dhumirratti humnoonni Israa'el bara 2000 Libanoos keessa ba'an. Hizbulaan isaan dhiibee baas jedhamee galateeffame. Eegi isaan ba'anillee Hizbulaan dhiibbaa hidhannoo hiikachuu mormuun humna waraana isaa cimsuu itti fuufe. Karaa tokkoon dandeettiin isaanii kan waraana Libanoos caala. Bara 2006 hidhattoonni Hizbulaa haleellaa Israa'el irratti geeggeessuun lol guyyoota 34 tur jalqabe. Rokeetii garkuma 4 Israa'el irratti dhukaasanii loltoota Israa'elii fi namoota nagaallee ajjeesan. Kun gara Israa'eliin deebii guddaa kaase. Isaanis Libanoos keessatti namoota 1000 ol ajjeesan. Ircaalaan isaanii lammiilee nagaa turan. Garuu Hizbulaan waraan kan irra hafee jabaatee deebi'e. Gareen kun misaa'el sirriitti qajeelfamu kan Israa'el keessatti bakka kamiyyuu rukutuu danda'u qaba. Israa'el Hizbulaan rokeetii fi misaa'el garkum 150 ta'uu kan Israa'el irratti xiyyeeffate akka qabu tilmaamti. Akkasumas loltoota leenjii gaarii qaban 100 lakkaa'aman dabalatee kuusaa meeshaa waraanaa bal'aa qabu. Loltoonni isaanii kanneen Pireezidant Bashaar al-Assad waliin waggoota dheeraaf biyyoolaa Siriyaa keessatti lolaa waan turaniif lol irratti jajjaboo. Gareen kun sirna siyaasaa Libanoos keessattis aangoo guddaa qaba. Garuu biyyoonni lixaa Israa'elii fi biyyoonni Arabaa gariin dhaabbata shororkeessummaa jechuun moggaasan. Hizbulaan ammaa waraana Israa'eliif Gaazatti makamuu danda'a jechuun yaaddoon jira. Ameerikaa fi biyyoonni lixaa waraan kan irraa akka fagaatan wamichi dhiyeessullee sunnu hin sodaachisuu jedhu. Waggoota darban keessa hooggantoonni Hamaas gara Beeruutti waan godaananiif Hamaasii fi Hizbulaan walitti dhiyaachaa dhufe. Waraanam deemaa jiru keessatti Hizbulaan baay'inaan cinaatti kan hafe yoo ta'u namoonni garee kanaa dhiyaatan haleellaa lafa Israa'el bu'aa hamaa fiduun guutumaatti waldhabdee kan keessa seentu kaka'umsa ta'uu danda'a jedhu. Obboleeyyan Falastiin lamaan kun Kibgaazaa raafa keessa wal argan. Juuliyaan daa'imni 18 caccabgamoo diigamee keessa harkifamtee gara hospitaal El-Najaar geeffamte. Obboleettiin isii Juuriin daa'imni 5 caccab keessa baraaramtee duraanuu achi turte. Miidhaa erga'eef yaalamaa turte. Obboleettiitii jaalalleetii jettee yeroo obboleettiin isii lubbuun hafuu battee bootti. Lamaan isaanii maatii isaanii waliin laaqana adonyaachaa jiranii gamoon kan isaaniin cina jiru boombiin itti darbatame man isaan keessa turan barbadaa'ee jedheessumii yookiin abuyyaan isaanii. Miidhaa isaan erga'eef yaalamanii boodir maatii isaanii waliin hospitaal keessa ba'an. Egaa daawwattootaa fi hordoftoota Izuu Miidiyaa taatan hundi keessanuu oduun guyyaa har'aan tanaa qabannee isiniif dhiyaanne kana fakkaata. Oduu biraatiin hanga walitti deebinu nageenyaaf turaan isiniin ja'a.